Ishee akkam jirtu baabbiidha. Ishee akkuma waadaa isinii seeniin har'a immoo teelegiraamiin keessan akkamitti haakii ta'uu danda'a isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba teelegiraamii keenya deemnee kana booda kan gochuu dandeenyu yeroo akkamii haakii ta'uu danda'a. Teelegiraamiin ofiisaa sekiur kan godhe waan baay'ee qaba jechuudha. Achumaa warri deevelopparii warri teelegiraamicha hojjetan akka haakii hin taaneef namni kamiyyuu bilbila keessan yoo harka isaa ga'ee yookaan isa harka yoo jiraate malee haakii gochuu hin danda'u jechuudha. Innaa yeroo baay'ee akkamitti haakii ta'a utuu haasofnu iskiriinshuutii godhinaa ergii jedhama. Innaa yeroo sana isaan maal godhu iskiriinshuutii godhinaa ergii yeroo isin jedhan sana jalqabaa asiitti dhufanii silkii isaaniirraa jechuudha. Bilbila keessan akkasitti galchanii akka bilbilichi isaan harka jirutti gaafa seendii godhanii asii akkuma argaa maayidha cheekii of teelegiraam meeseej teelegiraamii kee irratti meeseejii si ergineerraa teelegiraamii fayyadamaa jirta bilbila kan biraarraatii isarraatii koodii dhaqii fudhadhuu jedha. Innaa gaafa nun dhufne teelegiraamii keenyatti deebinu maaltu as bira loogiin kood kan jedhu teelegiraam jedhee 27 kan jedhu kun dhufeera jechuudha. Innaa kana yeroo sanii iskiriinshuutii godhanii argamtanii yeroo san iskiriinshuutii gootanii iskiriinshuutichi meeseejii kana wajjin dhaqaafee jechuudha. Iskiriinshuutii godhi jedhanii gaafa siin gootan dhaqanii sammaa erguu amma yeroo sun baatanii iskiriinshuutii gootan kana wajjin iskiriinshuutii gootanii yeroo argitanii koodichatti guutanii bilbila keessan fayyadamuu danda'u jechuudha. Haakii godhanii fayyadamuu danda'u. Kanaaf immoo yoo bilbilli keessan harka isaanii harka jiraate qofa akkuma ammaatti seendi godhanii deemanii seendaas SMS message kan jedhus jira. Bilbila keessa harkatti qabatanii jiru taanaan yoo asii argitanii send code as SMS kan jedhu jira. Isatti yeroo bu'an meeseejii maangalchaafi jechuudha. Yeroo keessatti bu'an silkii keessan irratti in ergama meeseejichi gaafa inni galu dafanii yaadanii koodicha silkii isaanii irratti guuttatanii fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Dafanii asiitti koodichatti guutanii fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Innaa iskiriinshuutii gootanii namaa erguu liinkii isinii ergame fakkeenyaaf immoo liinkii fi kan intinii jira appilikeeshinii xixinnoo kiiloobaaytii xixinnoo ishee yommuu isin ergamtu instaal hin godhina. Ishee yommuu instaal gootan kan silkii foorwaard godhu jira. Akkuma akkas meeseejiin silkii keessan irratti galee silkii isaa bichaa isaa isin ergisan irratti akka galu meeseejichi akka galu kan godhu gatii jiruuf instaal hin godhina. Yeroo yerootti viidiyoo san jalqaba gadhiise sana aktiiv siizinii keessan cheek godhadhaa. Ammas viidiyoon inni itti aanu hin dhufa. Galatooma.